ila ibsa gaafina sigafatu yes or no akanu mana anjadi Yesus ilma waaqaati ati Isa quraana irraa nan gaafatin yoo dhageesse Yesus isa macaafa qulqulluurraa an sitti himaa jiru kana wal barii macaafa keetirraa si gaafadha maali Yesus immaan sun haati isaa eenyu siin jedhe Maryami sansi Maryami innaan illee sanuma si gaafadha yes or no nan jedhi dhumat yes siin jedhe barsan yoomi mor yes eka jette gaafii kiyya next siiqaa abbaan qaba ilma waaqaati in qabu haadha qofaan dhalate akkasin jedhamu ilma waaqaa jedhama Yesus ilma waaqaa rabbi waare waan taa waan badee jiru maa nama karakkarta haadhaan dhalate qoy sanuma gaafatuuf an kasin jedhu dun erga inni haadha qofaan dhalate ka abbaan qabne jechuu Yesus erga akkas wanni kun adda isa godhu jettee ka amantu taate Adam kan haadha fi abbaa hin qabne hin jira maa isatti namanne reeyatiin kana dhiistee ka waan macaafni hin jenne inaasaa hin dhaggeeffadhu macaafni waan hin jenne Yesus ilma waaqayyooti siin jedhu dhaggeeffadhu amma yoo gaaffii akkasiitii walitti deemuu ta'e abbaan Nabi Muhammad quraana irra ni jira Nabi Muhammad abbaan ni qaba quraana irra ni qaba quraana maan qabne meenattiin quraana irra abbaa Nabi Muhammad bakka tokkicha irraa naa kenna ragaa Oboles namicha sibiraa haasa'u sana ta'e dhaga'i namicha sibiraa fidi quraana irraa ragaa naa kenna galee haadhas qaba haadha abbaa qaba akkumaan dhaladhe dhalate Yesus dammoo haadha qofaan dhalate jettee dhaga quraana irraa kenni ragaa Ragai Qur'aan irraa ragaa kenni Qur'aan irraa abbaan Nabi Muhammad suuraa kanarra jiru haati Nabi Muhammad suuraa kanarra jirti jedha naa kenna turisme haasa'uudhi awwale ilmi namaa yookiin jecha rabbiitiin dhalata yookiin haadha abbaan dhalata kanuma lamii jechuun dhalata Yesus ta'ii rabbiitiin dhalata haadhaan jechuu haadha keessa Nabi Isaan Nabi Adam ka isaa olii ta'ii bakka ta'ii jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha ilaal ta'ii jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha Yesus argite kanuma sitti maa jirraannu garuu meena biyyikee ifaana duniyaa kana dhagai macaafni ilma abbaa jedhe malee abbaa minaamin isati jettu kana ilma jedhee bakka lamatti nirre dhaggeeffadhu kanaafi amma maal gootaati mee kana hubachuudhaafi abbaa Nabi Muhammad Yesus ilma waaqayyooti jennee miti nuti ragaa guutuudhaan abbaa Nabi Muhammad haadha Nabi Muhammad mee quraana irraa natti himi namichi sibiraas natti himu bakka isaa atis natti himi maayet fida Nabi Muhammad abbaa qaba naan hin jenne ati Abdullah abbaan isaa hadalchi ayyee quraana irraa maqaan quraana irraa Abdullah wanni jedhu ni jira boleessa bugaa wayii nama karakkarta silaa waan namni siin jedhu nama caqaste yoo laal rabbiin kun jedhan gizee takka takka nama barbaade osoma akkana fillafiitti taa'u itti duucha jedhan ati akka isan si galee dhugaa sitti hima ati fakkeenyaaf akkanatti namni tokko namni barate namni isaa ammaa kana waa fedhe laalee hubatee osoo ragaa malee akkanattuu yaaddu imaajin bar waan badaa fi waan xuru Arabi akkanumatti beekta atummaan waan si ta'u waan sin taane osoo ijaan agartu hin jannatin obboleessaa akiraa deebii gara rabbii isaan fidaa madaamsi kiyya lammaffaa ammoo nabii isaan anaaf nabiyyiidha Yesuus aadhaan dhalatee abbaa hin qabu isaan ammoo jecha rabbiin ta'e jedhee nuumee ani kanatti amanaa silaa rabbummaan nama hin gabbaal nama rabbummaan isa caala silaa kamanamuu qaba jedhamuu yaadu nabi Aadam ka haadhaaf abbaa hin qabne osoo jiru Istee kanatti amanuun kan kee gaafii sammuu keessa gaafachuu qabu. Gaafii amma ragaa naa kennu ni dadhabde. Boleessa bukatti illee amani annan galchu. Sanuma si jedha. Gaafii amma ragaa naa kennu ni dadhabde. Bisi jalqaba. Waan si gaafadhe maal Gaafii si gaafatu naa deebisiin jedhe waa'ee biyya la brother. Are you okay? Are you okay?
English for Ethiopia is are you Listen okay me, to brother. Listen me. First, are you okay to malachu? think before you speak, brother. Are you okay? First, listen me. Jalqaba waa'ee biyya lafaa haasuna. Isaan booddee gaaffii na gaafata. Gefado mayero taka kenna Waa'ee tasgabbai si dhagaan jira bar alii na dhaggeeffadhu ati. Ani koo jibbinsa sirraan qabu dhaggeeffadhu. Ilma namaa kamiyyuu nan kabaja nan jaalladha. Garuu wanta haasonu wanta wal nun lolchiisne kabajaan haasonu. Yesuus Kiristoos biyya lafaaf ergamee naan jette kuni gaaffii keeti. Biyyi lafaa jechuun hoo maal jechuudha isa jedhu waliin haasona itti deebinu. ishi Bible barraaso ina fakkeenya fadu. Okay, Baabiluma irraa haasona rakkoon qabu yoo Baabila irraa alan ta'u barani. Biyya lafaaf ergamee naan jette. That's okay gaaffii keeti kun. Majesura mitiral kenna na hubadhu. Kuni gaaffii keeti brother dhaggeeffadhu. Ani immoo siif hin deebisa. Gaaffii kee siif hin deebisa. Ali garuu biyyi lafaa jechuun maal jechuudha isa jedhamu xiqqoo irraa haasonu. Biyya maalidha fakkeenyaaf? Yaa? Gaaffiin kiyya maalidha? Siigalee gaaffii kiyya. Kanan siin jedhe dhageessettaa? Gaaffiin kiyya maalidha siin jedhe gurbaa? Yesuus Kiristoos biyya lafaaf ergamee jette ati. Yesuus Kiristoos biyya lafaa guutuuf ergamee siin jedhe. Ekkoo kana naan jette mini ati. Kana manaa deebisi malee waan biraa Ayyee siin deebisa gaa obsi. Biyya lafaa jechuun maal jechuudhaan siin jedhan immoo isa kana dura xumuree. Gaafanni yaa subhaanallah. Afaan Oromoo dhageessu. Galiffaan haasonuu Ali yoo afaan Oromoon siin galu ta'e. Brother, alaba afaan Oromoo. Okay, kanuma qofaan haa deebisi Ali. Biyya lafaa jechuun maal jechuudha? Gaaffii kee bareecheen sii deebisaani. Wallaahi. Mani gaaffii kee bareecheen sii deebisa biyya lafaa jechuun maal jechuu akka ta'e naaf himi. Ishi bakka eegan beekne gaafateef si ibsa. Wallaahi laazii akka ta'e naaf himi. Galatoome hedduuta kanaaf galatoome. Ayyee. Ayyee naaf himi okay. Godhee gurra sii galcha akkama biyya lafaa naaf himi. Maali Ali biyya lafaa jechuu ibsuu danda'abda moo biyya lafaa jechuun maal jechuudha? Ayyee hayyeen ibsa qoy fakkeenyaaf biyya lafaa jechuun akka fakkeenyaatti biyya lafaa jechuun Israa'el mataan isii biyya lafaati kan ammoo Baayibilii irraa jira. Yohaanis boqonnaa 17 lakkoofsa 6 irratti warra ati anaaf kennitetti maqaa kee beeksiseera. Isaan kan kee turan ati ammoo anaaf isaan laatte biyya lafaa keessaa jedhan. Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laattetti maqaa kee beeksiseera. Isaan kan kee ani koo macaafa qulqulluu naa dubbisin siin jedhe mitiin brother mucaan kun garuu sammuu qaba. Hiika biyya lafaa naa hiikin siin jedhe bar. Ani macaafa irraa ta'aa jira be. Isatti deebita biyya lafaa jechuun maal akka ta'e ibsiin siin jedhe bar. Biyya lafaa irraa hinaa ta'uu Bismillaahi sheexan rajiim. Biyya lafaa jechuu ibsuu hin dandeessu mooti Ali. Ahmad yoo jiraate wajjin haasa'ame yoo afaan biyya lafaa jechuun maal akka ta'e ibsuu nama hin dandeenyedhaati. Waan jiru yaada waan ta'eef Ahmad wajjin haasa'u ustaaz yookaan Ahmadi wajjin haasa'ame yeroo takka. Lafaa jechuun maal jechuu akka ta'e akkatti naaf himtuun barbaades. Kennaa nagaa Waaqayyoo siif haa ta'u. Kennaa. Mucaan kun arrabaaf dhufee Waaqayyo si haa eebbisu. Barri jireenya keetii kan eebbifame haa ta'u. Dhugaarra si haa barri jireenya koo yoomiyyuu eebbifamaadha obboleessoo. Abshir galatoome eebba keef. Garuu si faana haasa'u yoon baadde gaariidha. Maaliif beektaa? Har'a iyyuu Waaqayyo si jaallata. Alii kana naa wayya simannaa. Alii kana faana naasaa koo. Maaliif namatti fuudhamu? Kennaa har'a iyyuu Waaqayyo kennaa dhuguman sin jedha Waaqayyo si jaallata har'a iyyuu. Waaqayyo diinatti dabarsee sin kennine. Waaqayyo akka ilma namaatiin miti gaalaafaadha Waaqayyooni. Kenna. I don't have answer for you brother. I don't have answer. Kenna ko ati bar nama malii simmii etteedha bar. I don't speak Oromic. Continue English. I don't speak in jedhamu. I don't speak English. I don't speak Oromic. I don't speak Oromic. Continue English. Kenna. Do you have education? Do you have question? Brother. You have question?
والله أنا كنا جايبه biyya Ingilifitti kabajamu keessan jira yoo na hiisiftan rakkoon qabu an Oromoon mana hiise jedheni madda asii yaarama intinaan dhageessee nu hiisifnaan Angga Ummatan tuh fe an English for Ethiopia boccu surat ini Aman Ingilifa biyya isaati. annan qabaree surat malee na hiisiftan jedhee surat nama fakkeenyaaf biyya kanatti afaan dhageenyaa naniisi waramni You have stated that. baay'ee gandan jiru kana keessatti dhimma dubbatamu kabajaa qaban Ingiliffi You have stated, brother. my brother Ahmed. why this setter Ahmed. you have this setter brother don't lie have my stated- brother Do you Why? have studied the lesson? brother You have learned it, brother. My brother. You have learned it. my brother You have the learned. You have the learned the what lesson, is brother. Jesus my brother what is Jesus. Jesus About the Jesus is I am explain detailedly, brother. But know- you are listen. You are learning, brother. you know about Jesus Jesus, my I brother. know 100%, brother. Jesus is Lord. Jesus is You know, Lord Jesus Is is Lord, Lord. brother. But I have question. okay. I have. You have Listen to me my brother Listen to me, brother. What the meaning what's of the Allah? meaning of love What the My meaning brother. of Allah? Listen me. bro What the bro meaning bro of Allah? bro Detail bro, explain me. bro I'm asking you What the I'm meaning asking of you, Allah? wait my brother I'm asking you what's the meaning of Lord is the name gacha itti barana ingilifa barana gacha bro hi gacha imbusina gacha Of bira nu qarraani muddame bar. Amma huccuu firaa jijjiire baasawe. Huccuu firaa jijjiire firratti udoonte jirta waan jee yaadu jecha huccuu firaa jijjiire. Yeroo nu agarru akkas ta'a. Firratti udaan faani haasa waan jee yaadamman yeroo hedduu. ya Amma dutti fufi. እንዴ እንግሊሽ ፎር ኢትዮጵያ ዋን ሲፍታት ነቦም ብሮ ማይ ብራዘር ማልታደት come on kot olbaasani Afaan obbo eh afaan Ingiliffaa maleettanii ree. ingilifa may naso narramti ingilif faranjoomne irraa dhiisati Kennaan baabbuutee moo nama buusee? Ingilifa huccuu firaan qabdi tokko haasee bar. Silaafa Ingilish Oromiyaadha kun jiru. ante uummanni nutti kolfaa jira uummata gurguddaa jiras keessa ante yooni nu kolfaa jirtu amma gaafa nuti ingilifa barannu maqaa isaati Inde abbaa caaliin faayessana jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh how are you Eenyuun gilifa gudeedaa olee kayasi. maan ante naqaa olleemi Wallahi wabillahi. Wallahi wabillahi nan da I don't speak Arabic ever. English. Kana jani. English bhai. English. maqaa isaatiin abbaa caalee akkamiin nama laalu Gilifa biraanu gilifa karaa gilifa dabar. Baane. Wallahi talaa rabbiti si kakan nan daw. Gilifa nan daw. Aadiyaa keessa galmaa. Talaa nan daw. Abbaa caaliin koo ija babaasan maali jiru? Loof kolchaa. Mende abbaan caalee akkamitti nama laalu Nan daw. Kophee keessa deesinu. Kumaan Amaari